doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutuu fi fayyisaa leellisaa fakkaattii kitaabul jismi irraa isiniin hin jenne doofummaan osoo bifa qabaatte fayyisaa leellisaatii fi murtii guutuu fakkaattiin isiniin jeesii gale saniifuu isin mee suutaas ja'a hin dammayneefifuu deebitanii raftan waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan hoggii bakka hunda hayyoota xiqqeessitan waan dammaytan isinitti hin fakkaatin meemma hayyootumaa xiqqeessa teessanii yoo wal jala yaa'u jirtanii harargeen dammaytee ganaa jaawar jala yaatu marroo jala yaatu anaa isinii ja'a waan isin jechuu dhiiftan san akkasiimi wanni isin barbaaddan hayyee dammayta wal jala yaa'u jirtanii gosummaa wal qoodutti hin jirtanii kunaan kulaala kunanni aluma keessattuu kun ibidda kanaati kun kaako kun maarro jettanii wal qoodutti hin jirtanii abu qaanfadhaa haalaal xiqqoo annii narraan fakkaattu waan isin itti jirtan asitti ol bahee dubbachuun xiqqoo narraan qaanfattu qaanfadhaa waan qaanii jirtan jaawar jalaas hin deemin marroo jalaas hin deemin no problem mee teetumaafuu wal jala deemi ifuma keessattuu gartee gosummaa dhiisi ijoollee lukkuu mataan lukkuu fakkaatu gartee taasirraa ol yaatee giiftii kadhatee bula warra tiktokaan kadhatee bulaan jaani beekta nuti dafqaan bulaa dhala kadhatee bulaan gosa wanni jaarratuuf akka leenca darbaniif akka fooloo guddisaniif akka sheerii heddummeessaniif tanaaf gosa jaarrataa jechuudha yaadan qabu hiishaahumaan qabu baratee sammuun qabu kanaafuu maal godhu qaba gosa jaarratee nama kana wali buusee maraatuma kana jala ta'anii waan juufi waan dhiisu dambeeyna kana jala ta'anii goota keenya jedhanii saniifuu kadhatee bulaa jecha wal diigu harargellee bakka hin bu'u harargellee wanni wanna juu hin jiruu jechuudha harargeen ibbarte ganaa nama jala yaatu ibbaruun kana if wallaaluu turre nuu jiraa'u yoo ibbaruun gosaan wal qooduu taate yoo naannoon biroo gosatiyya jette ati aboo rabbiin gosattii wal beeka jeemoo ittiin wal diiga jeemee naayim mee shari'aa muslimaa keessatti gosatan akkattii wal beeytaniifin isinii uumee jeemoo akkattii wal diidaniifin isinii uumee jee yoo rabbillee sodaatta ibbaruun akkanaa bu'aan qabdu sigira waan akkanarraa dhaabba waan hin beeyne barattaniiti halaaqa ifin godhuu jirtan sigale warroottan gosummaa ooftan warroottan gandummaa ooftan rabbii keessa yoo sodaattan ummata kanarraa dhaabbadha ummata rabbitti fedhe kanarraa dhaabbadha yaa ummata keenya isinii yaadachisa gaafa nuti badhaadhina keessa turre san warroottan gosaan ummata diiguu ture kan isin gootota keenya jechuun turtan arrakka gartee harargumaa'uu diiguu eegalanii jechuudha warri kana jala yaa'ellee sheer jalaa godhee goota keenya abaluu keenya maarree keenya juu diina harargeeti arra soomaleen ummata harargee bakka inni qotatutti buqqisaa jirti harargee fakkaattee maqaa harargee himattu akka nuti gartee ummata keenyaa tokkummaan sagaleen taane maqaa harargeetiin namoota waliin naqaa jirti jechuudha gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati mallattoo doofummaati gosa fi baruun kabajuun jaalachuun kabajaan garuu gosa fiitiin dhaadatteettiin nama diiguun gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha harargee takka beenamti nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara hin qaanfattanii gaafa akka namatti magaalaa guddoo arkanne akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka kanurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaa harargee akka taate beeytu isa ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu
Kaadiree Harargee akka taate beektu. Sigale arras sirna kana caalaa namni akka Harargee sirna kana miidhame hin jiru. Dhugaan jala mureessiiba. Qabeenya kee guutuu akkatti fayyadamne zeero si godha. Sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii Harargee irra kaa'an. Namni akka sirna qaallicha shayxaanaa kanatti shayxaanticha kanatti Harargee miidha hin jiru jechuudha. Warroottan abbootiin qabeenyaa bitattee Harargee fakkaatanii Harargee keessa yaa'an lafa arsee bulaan kun beeka kan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha. Soosan ani irra laalu dantaa garaasaa dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalagadhu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha. Sigale kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa tanaasuma dhaabeetiin sagantaan har'a dhufee fiddeema duraan dursuudhaan injifannoo warroottan sheer gootan gaafa nuti sagalee taanu doktoroota sagalee taanu barsiisota sagalee taanu yaadattanii Jaawarii fi Taayyeen shoorarkeessitoota akkamitti mindaa dabalaanuun je'anii gaafa je'anii hiriira rayyaamu kanii piippiin hiriira yaamuu deemtii je'an iccitii poostii isinii godhee hiriirri sunillee ichi nafe. Biyyattiin sa'aatii ammaa ifiifuu sa'a mindaa dabaltu jirti. Sa'a maarree dabaltu jirti je'anii shayxaanticharraa eegalee hanga faarsee bulatti lafa dhiituu turanii jechuudha. Mindaan dabalamu hin jiru. Quuftanii kana godhattanii maal je'anii gartee lafa dhiituu turanii jechuudha. Ni dabaltanii miti sigale ni dabaltanii miti ni dabaltanii jenneen sigale dabalchiifnee jechuudha. Tun injifannoo guddoodha injifannoo xiyyaa fi teeti. Gaafa injifannoo wallaaluun nurra hin jiru jechuudha. Bakkatti goolii lakkoofsifne qabxii lakkoofsifne hisaabbachaa deemuu qabnaa jechuudha. Faarsee bulaan mindaan dabalamu hin jiru. Ergamtoota Jaawarii ergamtoota Taayyeeti baandota warri mindaa gaafatu jechuu turammoon turre. Arra warruma akkas juutu mindaan dabalame jechuu jira jechuudha. Faarsee bulaa jechuun taguuga woomatti naqan keessaa gan naqatan sigil. Kana wooma qaallichi yoo qaallichi mat arra Taayyeen diinaa bar yoo footoo shayxaantichaa wajji ka'e Taayyeen goota tahaa jechuudha faarsee bulaa biratti. Goota tahaa jechuudha. Tun injifannoo xiyyaa fi teeti. Tun injifannoo hayyoota keenyaati. Baga injifannee jechuudha. Ergaan hangana jee booda mindaa dabaluun qaala'insa jireenyaa kana gartee fooyyeessuu danda'a. Mindaan kunoo eenyuuf dabalame? Ummattoota biyyaa miliyoona 150 dabalame moo hojjettoota miliyoona 3 guunne miseensota PPTif dabalame ji'iyaad yaabboleessa. Mindaan kan dabalameef hojjettootaa jechuudha. Ummata irratti hoo gibiraa dabalamee jechuudha. Ummata irratti hoo cinqii dabalamee jechuudha. Ummata irratti hoo khasaaraa dabalamee jechuudha. Tana jala murtee beekuu qabda. Mee dursa osoon kara mindaachi hin dhayne qaala'insa jechuun maal jechuudha? Qaala'insa jechuun maallayni harkasi guutee wanni maallayni sun siibitu hin jirtu jechuudha. Meemma waan takkaan si yaadachiisa. Rabbuma kana laale subhaanallah. Dhiira hoggii uumu dhala uumaafi jechuudha. Dhiirarra yoo dhalaan heddummaatti namni wal fuudhu hin jiru jechuudha. Dhalaan nama heerumtu dhabdi jechuudha. Yoo dhiirarra dhalaan heddummaattees sigale kan heerumtu harkattu jechuudha. Rabbiin tana beekeeti wal qixxeessaa oofaa jechuudha. Qaala'insi dhalaan jiru jechuudha bakka tanatti. Amma sigale qaala'insi dhiiraatiis hin jiru jechuudha. Akka sigaluttiin siimu jira. Sigale. Qaala'insa jechuun dhiheessiitu hin jirree jechuudha gabaabdutti.
yoo dhalaan hin dhalanne wanni fuutu hin jirtu yoo dhiirtiin hin dhalannes wanni heerumtu jirtu tanaaf rabbiin dhiheessirratti abalu intala dhale abalu ilmoo dhale uggii janni dhiheessaa jechu akka wal fuudhaniif akka heerumtuuf dhiheessiin deemaa jirti jechu dabarsi karaa jireenyatti as deebisi qaalawinsa jireenyaa jechuun maal jechuun qotee bulaan qotachaa hin jiru jechuun naggaadeen naggadachaa hin jiru jechuun qotee bulaan yoo ooyiruu keessaa qotatee naggaadeetti hin gurguranne naggaadeen fidee yoo gabaa dhiheessee hojjettoonni kun hin bitanne wanni ati gartee bitattu hin jirtu jechuudha. Tanaafi mindaan dabalamu kunillee furmaatan fiduu wanni nuti mindaan dabalamuun gaarii ta'ee osoo jiru mindaan dabalamuun fedhoo haa xiqqaatu fedhoo haa guddatu gaarii osoo ta'ee hojjettootaa jiru memma mindaan dabalame kun xaafii kuntaala tokko ni bitaafi hin bitu xaafiin kuntaalli tokko meeqa sigale xaafiin kuntaalli tokko meeqa yoo xaafii hin binneef mindaan baati iskuula ijoollee yoo irraan kafal piraayiveetii warra qaraasifatu jira jireenya gartee huccuu bitachuu jira saabuna bitachuu jira qaama dhiqatan mee maaliini waa bitatan soo dhiyeessiin tun maaliif hin jirre qotee bulaan maaliif qotachuu dadhabe qotee bulaan maaliif dhiyeessuu dadhabe nageenyaatu hin jirre qulfiin bakka tanaa jechuudha kanaaf xiinxala ekonomistii yaamtee maarree DGP'n akkana ta'ee BGD jechaa ooluu parsantii hanganaa dabalamee maarree ummata rakkisuun hin barbaachisu gabaabdutti maallayni ummata harka baay'ateeti maallayni waa bituu dadhabe waan bitaniitu hin jirre dhiheessiitu hin jirre sigale amma osoo qotee bulaan nagaya qabaate osoo qotee bulaan oomishate osoo qotee bulaan xaafii akka gaarii gabaa fide maallaqa xiqqaan bitatta sigale osoo qotee bulaan akka gaarii dinnichaa magaalaa fide maallaqa xiqqaan bitatta osoo qotee bulaan akka gaariitti timaantiin magaalaa fide akka gaariitti osoo qotee bulaan fide killee fide sangaa fide re'ee fide danda'e akka gaarii bitattu maallaqa xiqqaan bitachuu dandeessaa jechuudha qotee bulaan baadiyyaa keessaa dhumu jira naggaadeen sodaadhaa deemee chii bituu hin danda'u yoo dhaqee wanni inni bituu hin jirtu ni ukkaamsama amma kunoo sulultatti kan impoostii isinii godhe na jala gasseentanii ilaaluu dandeessan sulultaa bakka inni gartee masaraa mangistiitiin itti ijaarajee afaan banu jiru sanitti namoota 80 ol butanii jechuudha ka gabaa muluu jedhamtu dhaqatee daldalatee maallaqa kiisha kaatee yaa'u hanga dandeetti namni sun amma kasangaa bitee hoteelaa qaluu deemuu jira kasangaa bitee gabaa sulultaa fiduu deemuu jira kasangaa shunkurtaa bitee gabaa sulultaatii dhiyeessuu deemuu jira finfinnee dhiyeessuu deemuu jira amma ukkaanfamee jechuudha